Ashama kabajamtoota jaalatamtoota maatii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii guyyaa anaa dhufuu baga nagaan dhuftan jecha guyyaa har'aa kana waan ajaa'ibaa ta'e isiniif qabannee dhufnee jirra. Hedduun keessanii mataan Adaanechi Suubii wiiggiidha moo mataadha jechaa turtanii yeroo warri rafaa turtantu jira jechuudha. Har'a kinoo haaluma salphaa ta'een akkamiin akka isheen mataa ishee dheereffattee akkamiin akka mataan ishee guddatee walumaan ilaalla jechuudha. Maal akka fayyadamtee mataan ishee guddatee fi kinoo duuda keessa ciisu akka kan koo kana gurra walakkaa osoo hin taane jechuudha. Kinooti argaa jirtu jechuudha. Kanaafi maal akka isheen fayyadamtee walumaan ilaalla, walumaan illee irraa barannaa ofii keenya illee jechuudha. Fayyadamaa taana jechuudha. Maaliifi kinoo akkuma argitan jechuudha. Mataan ishee dhugaadha daraan kan nama gammachiisuu fi nama boonsu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kinoo arguutti jirtu jechuudha. Kuni qabeenya uumamaa waan mana keessa jiru kan isheen fayyadamteetu mataan ishee dheeratee fi jiru jechuudha. Salphaadhumatti har'a Adaanechi mataa ishee maal fayyadamtee maaliin dheereffachuu dandeessee kan jedhu walumaan asiitii irraatii baranna jechuudha. Maaliifi mataan ishee baay'ee dheeraadha. Nus immoo tokkoon keenya jechuudha. Amma gola hambaa keessa jirru kanatti itti fayyadamuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Ishee irraa waa barachuutu qabna. Namni mana barnootaa duwwaa galee miti jechuudha. Kan waa barachuu danda'u hiriyoota isaarraallee waa barataa. Hiriyaan isaa akkamiin akka jijjiirame namni baraallee akkasuma akka ittiin jijjiiramu waliif qooduun dirqama nuuf ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu har'a isheerraa maaliin akka isheen fayyadamaa turte, maal akka isheen fayyadamaa turte irraatii barannaan ilaalla jechuudha. Shaamboo gosoota yoo xiqqaate yoo xiqqaate jechuudha. Shaamboo gosa 20 oli kan isheen fayyadamaa jirtu jechuudha. Isaan kana marasaatu isiniin agarsiisa. Step by step dhaan jechuudha. Dursitee maal akka isheen dibattu kinoo roosmariinoon illee as jira. Isaan kana marasaa ilaaltanii ittiin fayyadamaa ta'uu dandeessuun isiniin jedha. Kinooti fuuldura isaa yoo ilaaltan caccabaa tokko hin qabu jechuudha. Kinoo argaa jirtu caccabaa tokkitti hin qabu. Kinoo lamataan ishee haga jechuudha. Shaarbii hidhatamee namni mataan nama caccabuyyuu even jechuudha. Mataa beebiidhaaf bahullee hin qabu jechuudha. Asiinis arguu jirtu jechuudha. Hankeenya baay'een isaa mataan obboleewwan kiyyaa hedduun isaa fuuldurri isaa caccabaadha. Isheen immoo maal dibattiitu akkamitti akka mataan ishee dheerate haaluma salphaa ta'een shaamboo akkamii akka isheen fayyadamaa turte walumaan ilaaluutis dandeenya jechuudha. Wantoota garaagaraatu iddoo kana jira waan isheen fayyadamaa turte jechuudha. Isaan kana hunda walumaatiin ilaalla haala kamiitiin akka isheen fayyadamtiitu mataan ishee ittiin dheerate. Kunillee fakkeenyaaf gosa lamatu jira jechuudha. Isaan kana mara walumaan ilaalla. Mee haala kamiin keessa isaa sina argisiistu jechuudha. Ofii isheetiif keessa isaa akkamitti akka margaa jiru, keessa isaa akkamiin akka rifeensi isaa yabbina rifeensa isaa sina argisiistu. Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya kan taatan hundi keessanuu baga nagaadhaan dhuftanii welcome sinin jedheetiin jira. Har'a waan addaa tokko isinii qabannee dhiyaannee jirra jechuudha. Wanti nuti qabannee dhiyaannes immoo qabeenya uumamaa akkaataa itti fayyadama mataa keenya maaliin akka dheereffannu, maaliin akka mataan keenya osoo hin caccabin ittiin eeggannu jechuudha. Innaa kanaafuu wanti qabadhee isinii dhufee wanti hundi na bira jira jechuudha. Mataan keessan hin caccabu, rifeensa mataa keessanii eeggachuudhaaf akkamitti akka itti fayyadamtan, akkamitti akka qibaatii kana yookiin immoo shaamboo, kondiishinaara, kireemii kana akkaataa itti fayyadamanii mataa ofii kunuunsatan hunda isaa isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira jechuudha. Kaayyoon illee kunoo na bukkeetti argamtee jirti. Har'a akka carraa taanee wal bukkeetti argamnee jirra. Waggaa tokko yookiin immoo ana bidduwa galgala kana jechuudha. Irraa ciree wiiggii bituun hin jiru. Koottaa asuma okkee warri mataa barbaadan wiiggii bituu feetan jechuudha. Asumaan koottaati irraa sinii mureetan jechuudha. Lafa siniif hin kaa'aa jechuudha. Maaliifi na ajaa'ibee jechuun
ani ijoollummaadha qabeelleen hin beekaan ishee jechuudha. Uumamumaan mataan ishee rifeensa bareedaa fi rifeensa gabbataadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e immoo wantoota isheen fayyadamtu kana gaafa ilaalu ruubii jechuudha. Ruubii isaa ruubii kana bitee fayyadamee hin beeku jechuudha. Hagam namni mataa isaa jaallataa, hagam namni mataa isaa kunuunfata kan jedhu walumaan ilaalla jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'een keenya waan mataa keenyatti bahu nu maraadha jechuudha. Garuu Adaanechiin gaafa ilaalu jechuudha. Dhugaa yoo xiqqaate waa 20 ol ta'a kan ishiin fayyadamtu. Kanaati ilaalaa jirtu kuni vaatika kokkonaataadha. Kuni vaatika nacci shunkurtii gaarleek vaatika. Kunillee baay'ee tokko mataadhaaf bareedaadha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hin laaffisa. Akkasumas shimala isaallee ni fufurdisa jechuudha. Baay'ee faayidaa qaba. Ofii kiyyaallee ni fayyadama yeroo tokko baay'ee yoo ta'u baate akka mataa ishii sana yoo ta'u baate jechuudha. Kuni shaampoon saniiti. Maaliin maqaa isaa hin beeku irraa fadhee jira jechuudha. Kuni kondiishinarii isaati. Wantoota isheen fayyadamtu hundayyuu asuma siniif hin guura jechuudha. Maaliif anaan baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Maaliif jennaani dhaggeeffadhu shaakii asirratti wanti sin jedhu jira. An dhugaa wanti mataa kiyyatti bahuu fi homaa natti hin fakkaatu jechuudha. Bakka maaliif du'anillee mataa ofiitii fi maqaa ofiitiin lafa seenanii jedhan. Wanti mataa kiyyatti bahu hundi anaan nan maramu. Dhugaa wala maashinii haa ta'u wanna barbaade haa ta'u nan baasa jechuudha. Garuu har'a ishii bira akka carraa dhufee shaanxaa kiyya buqqistee argite mataa qabattee yite. Maaliif kana muduu bitteenna ani wanti itti fayyadamuu barbaadu wanta anarraa yookiin qonqoo kiyyarraa hafe rifeensa mataa kiyyaatti fayyadama jedhee achuma bakka isheenillee gadi guuree amma gadi baasee uummata argisiisuu qaba. Akka isheen nagootu laala. Innaa akkasii siniin jedha. Innaa hundi keessan immoo wanta hundaa yoo ta'e mataa ofii jechuudha. Wanti kunuunfamuu qabu dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mana madaamii keessatti biiziin ture. Wanta godhu hirriba kiyya jechuudha. Hirriba kiyya kutee isa namni fakkeenyaaf sa'aatii hirriba sarafu ani mataa kiyya miiccadha jechuudha. Mataa kiyya miiccadhee filadhee xaxadhee dhaqee ciisa. Yoon garuu mataa kiyya hin filanne hin xaxanne hirribni illee nan qabu jechuudha. Innaa kaayyuu dubbadhu. Maalan dubbadha kabraa waan dubbadhu hin qabu. Qinaatiin amma kan kiwwi jechuun amma kan qinaatiin morma lakutuun amma bar adamni bira bulaarti. Mataa kanaan nabra bulaan jirtu amma qinaati kiwwi jechuun roosmariin illee ni fayyadama jettee jirti jechuudha. Kinooti roosmariin illee ni fayyadamti. Akka carraa ta'e roosmariin asuma jira jechuudha. Dallaa keenya keessa asii gadi tuun argisu ta'e isiniin argisiisa. Garuu hin mul'atu jechuudha. As keessaa gaditti dakatti hin mul'atu baay'ee isaa. Garuu obboleewwan kiyya dhugumadha. Akkuma isheen jetteeyyuu anamma har'aa jalqabee jechuudha. Waggaa kana jechuudha. Waggaa har'aa mataan kan koo akka mataa ishee ta'uu qaba jedhee abdiin qaba. Sababiin isaatuyyuu roosmariin yoo ta'e ofii dhaabbadheen qaba. Ibin shaampoo kana immoo tokkitti ishee fuutee ba'an jirtu mana kana jechuudha. Sababiin isaayyuu deemtee haaraa haa bitattu jechuun barbaada. Egaa dhugaa yeroo tokko namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti wantoonni garaagaraa mataan ni dheeressuu guddina mataatiif gahee guddaa qabu gaafa jedhanu dhugaa natti fakkaatu ture niin shakka ture jechuudha. Har'a garuu dhugaa godhee perfeekti godhee niin fudhadhe jechuudha. Niin amane akka mataa dheeressu akka faayidaa guddaa qabu amantii guddaa keessa kootti dhufee jechuudha. Haala salphaa ta'een ilmi namaa mataa isaa dheereffachuu danda'a. Haala salphaa ta'een kunuunfachuu danda'a. Maaliif haga tokko wanta uumama ta'ee waan keemikaala hin qabu. Mana keessatti wantoota akka qorumfudii qopheeffachuudhaan kana malee qullubbii adii fa'aa faayidaa guddaa qaba. Akkasuma kinoo vaatikaan isaallee as ni jira jechuudha. Vaatikaan qullubbii adii kun ishumtillee fayyadamaan ture. Shimalli mataa kiyyaa akka sirriitti furdatu na taasisee na gargaaree jira jettee jirti jechuudha. Wanti kun wanti kireemiin kun itti fayyadama isaa beekuudha. Akkaataa itti fayyadaman jechuudha. Jalqaba ani kanan ittiin dhiqadhu isinitti argisiisa jechuudha. Innaa kuni kondiishineera kuni shaamboodha jechuudha. Wantoonni kun lamaani an jalqaba shaamboodhaan inni dhiqadha. Achiin booda shaamboo mataan kiyyaa yabbuu waan ta'eef yookiin shimalli isaa fufurdaa waan ta'eef dafee naan fudhatu jechuudha. Saamunaa
gizee sadiitti jechuudha. Gizee tokkoon itti dibee akkuma bishaan mataa hin fudhatu. Gizee lammataa xiqqoo hin fudhata gizee sadaffaa jechuudha. Erga san gizee sadaffaa shaamboo kana miicceen booda deebisee kondiishneera fidee kondiishneera kana itti dibee waliin ga'ee sukkumaa jechuudha. Hunduma isaa rifeensa kiyyallee qodaa kiyya keessallee ittiin sukkumee xiqqoo daqiiqaa yeroo yoon qabaadde daqiiqaa 5 yeroo yoon qabaadde daqiiqaa 10 yeroon qaboota daqiiqaa 5 jechuudha. Kanani kondiishneera ofirra tursiisu. Achiin booda erga ofirra tursiisee booda kondiishneera sana dafee ofirraa dhiqee kanan itti fayyadamuu qabu kana jechuudha. Kan kireemii kana jechuudha. Kireemii kana kanan itti fayyadamuu qabu. Innaa isa maaliin godhaa? Isallee fideetuman ittiin sukkuma jechuudha. Ittiin sukkumadhee hunda isaa erga waliin ga'een booda rifeensa isaa hunda jechuudha. Dabbasaa isaa hunda sukkumee xaqallaladhee asirratti qabsiisee bakka qaama kiyya dhiqadha jechuudha. Ammanatti daqiiqaa meeqa turuu danda'a? Yookiin daqiiqaa 15 turuu danda'a. Yookiin immoo daqiiqaa natti ta'ani. Ibin yoo tokkofame jechuudha kana caalaa bakka guddaa qaba sababiin isaatu iyyuu mataan miicamee bahee amma miicatte sa'aatii tokko guutuu shintibeetii keessa dhaabataa oolte what you doing I wash my hair waggaa tokko guutuu jechuudha egaa dhugaa baay'ee tokko gulu maashaallah toto jedhi bira hin dabarfatina ka keessanillee akka isheetti fayyadamaa akkasitti akkasiniif dhiyaatuun isiniin jedha amma kalaas roosmarinoo kiyyallee na yalaafitti kinoo na yalaa cicciruutti jirti jechuudha it is for madam okay guys mana madamii keessaa hin dhabamu warroonni akka jijimbilaa roosmarinoo qurunfudii isaan kukkuu mana madamii keessattillee ni argamu baay'inaan jechuudha itti fayyadamaa sinillee isiniin jedha asumaan warri maatii isheellee hin taane maatii ishee ta'a warri maatii koo hin taane illee maatii nuuf ta'a nu jajjabee isaan isiniin jechuu jaalladha obboleewwan kiyyaa yaada goolabaa yoo qabaatte itti fuufuu dandeessa. Okay. Jechuun akkaataa itti fayyadama isaa yoo beektanii rifeensi mataa keessanii hin miidhamu jechuudha. Yoo miiccattan immoo narraa bahuu hin dhiqatina mataa keessan yeroo itti fudhadha. Yeroo qabaadha. Amma fakkeenyaaf guyyaa mana madaamii keessa dalagaa oolla yoo ta'e ofirraa narraa haa bahuu daftee dhiqattee hin bahin. Sa'aatiitti kenni. Sa'aatii mataa keetiillee kenni. Sa'aatiidhuma itti fayyadamtu takka jechuudha. Yeroo erga dhiqatteen booda sashwaarii fayyadamtoota sashwaarii bakka wanta fayyadamtu hunda mataa keetiifillee yeroo kenna. Amma namni tokko filaadhumaan ofirraa kaasee ba'a. Dhugaa dubbachuudhaaf jecha. Harkiseettuma laal ofirraa ciraa jechuudha. Innaa Anaa jecha arti sababiin isaatu iyyuu an dhimma hin qabu ganaa hin dheeratas jedhee yaadu waan ta'eef kanaaf I don't care. Dhimma hin qabu kanaaf anuma tuqaa jirti waan ta'eef wal tuquun itoo dhaabatee bareeda ta'a. Maaliif amma yoo ta'e wal tuquun itoo dhaabatee bareeda ta'a yoo ta'u baate bamaqas ijoo sodaadhe noo asumatti qoricha keessa baala qaxxalaalloo kalas kochuftu haa asuma itti qaxxalee ana sodaadhe kalas bamaqas qoricha wadeenya hiriyoonni keessa mataa dhedheeraa yoo qabaatan irrumaa mummuradhaatoo gara kan keessanitti sababiin isaatu iyyuu ganaa huumar heerii bituun naqiinaa ganaa wiggii bituudhaaf gabaa hin bahinaa salphaadhumatti isinillee manatti kanuma isaanii jechuudha maaliif tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taatii jedhamitiire tokko qabaatii tokko dhabuun taatu walumarraa qooddachuu taati waan ta'eef kanaafiyyuu anuma ishiirraa fudhachuuf qophiitti jira waan ta'eef ji'oota 2-3 kanaan booda kanuma ishii gara kiyyatti dabarfadhaa walumaan nu hordofaan isiniin jedha boru garuu mata duree bareeda waa'ee mataa kanaa ilaalchisee waan guddaa bareeda faayidaa guddaa qabu wayii isinii qabanneetu dhufnaa nu hordofuun dagatiina maamila nuuf ta'a yoo isinitti tole laayik sheer koomentii godhaa yoo isinitti hin tole immoo iskii gootanii bira dabarsuu ni dandeessu jechuudha isin daawwitii keenya waan ta'eef dogoggora yoo qabaannillee asumaan sanduuqa koomentii keessatti nama laaluun haa dhaabatu. Sababiin isaa nama laaluun iddoo dhaabatee bareeda. Laali jaalladhu dubbachuu sodaate. Maaliif nama laaluun iddoo dhaabatee bareeda ta'a sababiin isaatu iyyuu sodaata jechuudha baay'ee tokko mataa kunarraa cirattitti mataa kunarraa cirattitti iyyuu jechaarti lakkii ani hin barbaadu mataa isheesii yoo naa ta'e garuu shaampoota qibaatota kana asumatti hambisuutiif fedhaan isiniin jedha. Kan addisiiftu akkaan xiqqoo.